Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya dilbii sanbataa keenya irraa keessaa moo qophii galatoomaa nageenyadha kan nuti jirru galatoomaan keenya irraa moga magaalaa Buraayyuutti argamnee jirra magaalaa Buraayyuu kana keessa deemnee namoota kana irratti agarre tokko tokko ni dubbisna aadaan galateeffannaa isaan biratti maal fakkaata akkasumallee immoo namoonni nama galateeffachuu barbaadan garuu akka galateeffatan itti maniillee kan hin beekne carraa kanatti fayyadamanii akka isaan nama galateeffataniif carraa isaaniif kan kennu ta'a ammallee nu waliin turaan afirraa keenyadha qophii kana isin biraan ga'uun kan isin waliin turu Aliyaa Taaddasiiti akkasumallee gama ogummaa kaameraatiin hawwiina biyyuu na waliin jirti nu waliin turaan afirraa keenya turtii gaarii. Heeyyamamoo ta'uu keessaniif galatoomaa maqaa keessanii fi hojii keessanii. Baay'ee galatoomii isinillee ani maqaan koo Mustafaa Abdiin jedhama hojii hin qabu. Maqaan koo Bilisummaa Suniin jedhama jiraataa magaalaa Buraayyuuti dhaabbata leenjii konkolaachistootaa keessaan hojjedha. Maqaan koo Biqilaa Lamaayyuun jedhama hojiin koo barataa. Maqaan koo Carraa Solomoon jedhama barattuu faarmaasii waggaa lammaffaati. Maqaan koo Dhaabaa Badhaadhaan jedhama hojiin koo barataadha. Misi Hundee Tasfaayeen jedhama anis baratuma koosaati jechuudha. Maqaan koo Zarituu Tolasaan jedhama kutaa lammaffaan baradha kan hin jiraadhu immoo asuma magaalaa Buraayyuu. Aadaan galateeffannaa duratti maal fakkaata? Aadaan galateeffannaa dhugaa dubbachuudhaaf nu biratti amma kanaarree miti yeroo tokko tokko gaafa namni oolmaa si oolu galatoomettee isa bira darbitudha. Garuu inni guddaan oolmaa kana naa oolteetta haadha kee abbaa kee hiriyaa kee ta'uu danda'a. Waanuma xiqqoo namni gaafa si oolmaa si oolu galatoomii jettee kennama xiqqoorree yoo laattee fi galatoomii hojii yoo jettee namtichi sun sitti gammadaa atis gammadaa taata. Amma kanatti na biratti badaa hojiirra oolle dhugaa dubbachuuf. Ayyee galatoomi. Mi'aati nama galateeffachuu barbaaddu garuu akka galateeffattu namatti himtee hin beekne qabdaa? Dhugaa dubbachuudhaaf akkani Waaqayyo yeroo hundumaa nan galateeffadha kun beekamaadha. Garuu haadha koof abbaa kootiin amma ammaatti galatoomaa jedheen beeku isaaniin galatoomaa jechuun barbaada. Akkasuma illee hiriyoota koo Abrahaam Indaaloo fi magaalaa Naqqamtee kan jiraatuu fi akkasuma Kumaa Safaraawilii Walaleessaa galatoomaa jechuun barbaadan isaaniin jedheen beeku amma ammaatti. Ayyee galatoomee gaaffii gosa xumuraatiin warra wajjin hojjettu dhaabbata leenjii konkolaachisummaa keessaan hojjedha jetteetta achi nama galateeffattu warra wajjin hojii hojjettu keessaa nama galateeffachuu barbaaddu. Dhaabbata leenjii konkolaachisaa yookiif keessattidha Yoseef Taaddasee jedhama. Baay'ee daariktera keenyadha baay'ee nama gaarii nama garraamiidha baay'ee walii gallaa isaanirree galatoomii jechuun barbaada. Ayyaatillee yamamaa ta'uu keetiif carraama kanaan galatoomi jechuun barbaada. Isinillee galatooma. Waliif TV. Mee isin biratti aadaan galateeffannaa maal fakkaata nama galateeffachuun kun? Yaa'u aadaan galateeffannaa gaariidha. Namni nama galateeffatu waa galateeffata. Galanni xinnoon qabu gochis xiqqoon qabu haguma sii godhames sanaan galanni Rabbi birattis nama birattis waan guddaadha. Galata barbaada malee Rabbis galata barbaada waan sii godheef waan fayyaa qabduuf waan qabeenya sii kenneef waan boqonnaa sii kenneef Rabbiin galata barbaada malee waan tokko iyyuu barbaadu. Kan uumamneefis galatumaaf. Kanaaf galanni nama biratti kabaja guddaa qaba. Gocha caalaa galata namaa galchuutu namni galata barbaada waan sii godheef malee deebii ati gootee fi sana sirraa deebisee hin barbaadu galata sii barbaada jalqaba galata irrattidha. Kanaaf galanni nama biratti baay'ee gaariidha. Anis namootaan galateeffachuu barbaadu. Jalqaba Rabbii koon galateeffadha. Itti aanee namoota gaarii naa oolaniifis hamaa naa oolaniifis galateeffachuun barbaada. Namoonni gaarii naa oolan seenaa koo keessatti boqonnaa naaf ta'aniiru. Namoonni na miidhan immoo barumsa naaf ta'aniiru. Kanaaf warra barumsa naa ta'es warra boqonnaa naa ta'es galatoomaan jedha. Baradheeras boqonnaas argadheera. Kanaafuu galateeffannaan nama gaarii nuuf godhe qofatu hin taane nama gaarii nuuf hin goonellee waan barumsa nuu kennee fi nama sana galateeffachuun irra jira jechuudha. Waan ati galateeffattu waan nyaatamu waan sii kenneef yookaan waa si dhowwateef waan galateeffattu waan qoonqoo fayyaa liqimsituu fayyaa kana sii kenneef waan galateeffattu waan nyaatamu kee akka ati hin galateeffanne siin godhuu jechuudha. Akka ati qoonqoo fayyaa sammuu fayyaa qaama fayyaa boqonnaa gaarii argatte akka ati galateeffattu kan si godhu kana malee waan dhabdeef waan argatteef yookaan waan miidhamteef waan fayyadamteef miti. Kanaaf namni nama miidhuuf miidha malee sin miidha.
Kanaaf waaqa galateeffachuun gaariidha. Nama galateeffachuunis gaariidha. Ayyee dhugaa muuxannoo baay'ee namatti toludha. Mee isin carraa kanaan nama galateeffachuu barbaaddanii garuu takka itti himtanii hin beekne akka galateeffachuu barbaaddan yoo qabaattan galatoomi jettanii nama hin beekne. Amma yoonaatti waan tan waaqaa gaditti sodaadhu yoo jiraate rabbitti aansee waan tan sodaadhu yoo jiraate abbaa kooti. Abbaa koo haga yoonaatti waan inni naa godheef waan inni haga yoonaa umrii koo haga kanatti naa godheef galateeffachuun barbaada. Maatii koo hundumaa obboloota koo maatii koo ta'e keessumaa addatti abbaa kootiin galatoomillee jedhee hin beeku. Abbaan koo anaaf bakka guddaa qaba baay'een jaaladha abbaa kootti meellee hin beeku. Carraa kanaan isinillee galateeffachuun barbaada miidiyaa waliif kan isinillee galatooma akka kanatti walitti dhufeenya yaadaas haa ta'u walitti dhufeenya miidiyaa fi uummataa kanatti walitti dhuftanii nu gaafachuun keessan guddaa isin galateeffanna. Galanni asumarraa eegalaa jechuun isinirraa eegaleetti galateeffatamuu jalqabaa gara booda gara keenyatti dhufachuudha. Ayyee galatoomii hiriyoota naannoo kee jiran ta'u kan waliin hojii hojjetan ta'u nama galateeffachuu barbaadu yoo qabaatte xumura irratti. Maqaadhaan dha'uu baadhu hiriyoota koo wajjin oolu na beekan hundaaf galataniin qaba. Maaliif tokko tokkoon akka sanatti adda baasee maqaa waamuun nu ulfaata. Maaliif namoota hedduudha namoota kana hundaa immoo miidiyaa irratti akka kanatti ispeesifaayi godhee tokko tokkoon dabarsuun ni ulfaata waan ta'eef namoota na beekan hundaaf namoota oolmaa irraa qabdan hundaan hin beeka garaan kun ni beeka. Sa'aatii an rakkadhetti sa'aatii gammachuu kootti gadda kootti na wajjin hirmaachuu keessaniif guddaa isin galateeffadha jechuun barbaada. Galanni sinaadha qabu rabbiif illee akkasuma isiniif illee. Galatooma yooma ta'u keessaniif. Ayyee isinillee guyyaa gaarii ulfaadha. Galatoomi meeti aadaan gala wal galateeffannaa si biratti maal fakkaatame? Aadaan galateeffannaa illee na bira hin jira sirriitti garuu nama galateeffachuu baay'ee sodaadha. Maaliif? Kennaa uumamaa ta'uu danda'a. Nama galateeffachuu baay'ee sodaadha. Namaan galatoomi jechuun galatoomi jechuun baay'ee sodaadha. Namaan galatoomi jechuun waan nama sodaachisu miti maaliif nama tokko galateeffachuun nama sana iyyuutti tola miti irri. Itti tola garuu xiqqoon sodaadhaan uumamaa natti fakkaata. Ayyee biqilamee carraa kanaan namoota galateeffachuu qabdu yookiin galateeffachuu barbaaddu garuu sodaa kee kanaan isa ta'u namoota ittiin himin hafte garuu carraa kanatti fayyadamtee galateeffachuu nama barbaaddu yoo jiraate galateeffadhuun himi. Jireenya koo keessatti namni baay'ee galateeffachaa jira haadha koodha. Baay'een jaalladha. Maal jedhee makkan galateeffadhu dhugaa galatoomi jechuun hin barbaadu. Akka galateeffachuu barbaaddu takka galatoomi harmii koo jettee ni beekta? Jedhee ni beeku. Nan sodaadha garuu akkan baay'ee jaalladhus hin beekti. Haadha koos hin jaalladha naa galatoomi jedha. Ayyee galatoomi barataadha jetteetta ijoollee wajjin barattus ta'uu danda'a hiriyoota naannoo kee jiran ta'uu danda'a nama galatoomi jettu yoo qabaatte. Warra wajjin baradhe keessaa hin qabu. Ayyee mamaa ta'uu keetiif galatoomi. Kana booddee immoo nama hin sodaatinii galatoomi jedhiin nama galateeffachuu waan nama sodaachisu waan hin qabneef asuma ergaa sii qabu sodaachuu dhiisi nama galateeffadhu siin jedha. Tolee haa ta'u galatoomaa sinillee. Ayyee carraa galatoomi. Aadaa wal galateeffannaa kun si biratti maal fakkaatame? Aadaan wal galateeffannaa kun nu biratti akkuma gaariitti ilaalla gaariidha malas. Eeyyeelumaan galateeffadha. Ayyee galatoomi. Carramee nama galateeffachuu barbaaddu garuu takkaa galatoomi jettee hin beekne yoo qabaatte carraa kanatti fayyadamee galateeffadhu. Nama hin galatoomu jechuu barbaadu jalqaba irratti humaa kun galateeffadha. Kan galateeffamu qabus jalqaba irratti sumadha. Taansee maatii koo galateeffachuun barbaada. Warra waaqaa gaditti asiin nagee jechuudha na guddisee. Isaanii galateeffachuun barbaada. Darmee immoo miidiyaa waliif kanas carraa akkasitti uummataadhaaf deemee akkamitti galateeffata eenyuun galateeffata jedhee miidiyaa akkasitti deemee uummataadhaaf hojjetu kanas galatoomaa jechuun barbaada sumarradha. Ayyee galatoomii barattuudha jetteetta ijoollee kilaasii keellee ta'uu danda'a ijoollee naannoo kee jiran ta'uu danda'a mee nama galateeffattu yoo qabaatte. Ijoollee kilaasii kooti hunda isaanii galatoomaa jechuun barbaada maaliif hiriyoota koodhaa walii wajjin oollaa walii wajjin taphanna. Hiriyoota gaggaariidha asumaan galatoomaa jechuun barbaada. Ayyaatillee eeyyamamtuu waan taateef galatoomii siin jechuu barbaadna. Isinillee galatoomaa. Ayyee galatoomaa aadaa wal galateeffannaa kun isin biratti maal fakkaata nama galateeffachuun kun? Baay'ee nama gammachiisa baay'ee dasneedhaana.
Ani naman galateeffachuu qabu abbootii kiyyaa fi haadhatooti. Keessattuu yoo obboleettii ta'u anan baay'ee jaaladhu baay'een galateeffachuu barbaada. Ana dasneedha aadaan galateeffannaa kun. Tole akkuma inni jedhee aadaa wal galateeffannaa kun nuuf anaaf gama kootiin aaraadhaa yuunaaf jechuudha. Miidiyaa kanarratti iyyuu namumaasitti bahee galateeffachuudhaaf anaaf madda aaraadha jedheetu fudhachuu nan danda'a. Maaliif jennaan yeroo darbe yeroo ture keessatti nama galateeffachuuf qaaman itti karaan ittiin galateeffachuu waan dhabeefu amma immoo gara miidiyaa kanaan galateeffachuudhaaf guddaan itti tolaa jechuudha. Gamanumaan isinumti illee iyyuu waan kana fiddanii ta'u akka uummanni keenya waan nama sana galateeffachuudhaaf yookaan immoo amma akka jaalatu gama miidiyaatiin dabarfachuu waan barbaadu isinumti illee guddaan nu galatoomaachuu barbaanna. Dabalataanis immoo maatii keenya kan asiin nu ga'anii fi firoottanuma keenya isin dabalatee kan nu galatoomtan jechuun barbaada jechuudha. Ayyee galatoomaa mee nama galateeffachuu barbaaddanii garuu itti himtanii kan hin beekne carraa kanatti fayyadamaa galateeffadhaan himi. Achi keessattuu yoo obboleettii ta'u Ababaa kan jedhamtu baay'ee galateeffachuun barbaada. Annis obboleettii ta'u ammallee haadha maatii taateerti ishii hangafaati akka haadha kootti kanan ishii ilaal urgoodhamti guddaa galateeffachuun barbaada. Dabalataanis immoo hiriyaa koo yeroo hunda kan wajjin waa hunda dabarsuu kan dandeenye Agaashuu kan jedhamu isas galateeffachuun barbaada jechuudha. Ayyee isinis iyyamoo waan taataniif galatoomaa isiniin jenna. Fayyaa nu taatanii guddaa nu galatooma. Mee aadaa wal galateeffannaa si biratti maal fakkaata takkaa nama galateeffattee beekta? Jalqaba irratti waaqa sanamiin galateeffadha. Majammaraa immoo haadha koo ishii na guddistee natti dadhabdeen galateeffadha jechuudha. Takkaamii harmee keetiin galatoomii jettee ni beektaati? Galatoomii nan jedhani waan na guddistee natti dadhabdee fi yoo nan nageessee galatoomiin jedhan irra deebi'e ammas. Nama waa balleessillee hin qabu. Namni waa na balleessillee hin galatoomaan jedhan. Nama yoo sitti balleessan illee galatoomii jettaani? Baay'ee namatti tola. Mee kana biraa immoo ijoollee hiriyoota keessaa yoo qabaatte galateeffatu? Hiriyoota koo wajjin kan baradhu iddoo hojiis wajjin hojjenna. Hojii kan hojjettu qabda? Karamellaa fabrikaadha. Isa wajjin barannaa wal gargaarraa bakka dadhabnetti walumaan deema barannee amma yoona kanaa jechuudha. Bakka hojii keetiitti illee warra si wajjin jiraniin asuma carraa kanatti fayyadamiiti galatoomaa jedhee. Ishee hundi keessan naa jiraadha. Isinis galatoomaa jechuun barbaada. Ati si jaamamtoo waan taateef galatoomii siin jenna. Ishee galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii galatoomaan keenyaarraa kan gammaatti daawwatan ture namooti hedduun isaanii nama galateeffataadha kan isaan turani akkasumallee namni nama galateeffachuu sodaatu faannii jira baay'ee immoo kan namatti tolu namoota gaarii nuuf godhe dhuwaatu hin taanellee namoota nurratti waan namaa godhanillee nama galateeffannaa maaliif namoonni sun isaan waan gaarii nu barsiisaniiru borii keenyaaf illee jedhanii namnillee galateeffataa turan ni jira egaa qophiin galatoomaa keenyaarraa kan gammaa daawwatan ture Alliyaa Taaddisiite akkasumallee gama ogummaa kaameraatiin hawwiina biyyuu nafaana turte qophiilee waliif TV afaan biroo waliin turtii gaarii.